Arramoo koottaa wal wajjin inni ilaalla jechuudha. Kaapkeekii baay'ee bareedaa kan ta'e kana burtukaanarraa kan hojjetamu wal wajjiniin in hojjennaa. Harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota dammee yuutuub jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa isiniif haa ta'u jechaati. Egaa koottaa wal wajjiniin ni hojjennaa isiniin jechuun jaaladha. Kaapkeekii kana qopheessuuf inqulaalii 2 nu barbaachisa. 3 itti gochuu ni dandeessu jechuudha. Baay'isuun baay'ee yoo hojjetan itti baay'isuu hin danda'ama. Garuu ani kanan hojjedhu amma kubbaayyaa 2 daakuudha waan ta'eef iyyuu baay'ee inqulaalii 2 gahaadha. 3 itti gootan garuu bareedaadha waan rakkina hin qabu siniin jedha. Egaa haala kanaan inqulaalii 2 kan laaxaa keessatti hin naqannaa wanta barbaadaniin waliin ga'achuu dandeessu. Akkasuma sukkaara kanan qopheeffadhee jiru gimaash kuubiidha. Milimeetira 125dha jechuudha kuni gimmaasha kuubii tokko gimmaasha isaatii jechuudha. Gimaash kuubii akkasumatti gimmaasha itti godhatan akkasuma feneellaa maankaadhaan itti godhannaa maankaa xiqqoodhaan jechuudha. Maankaa xiqqoo tokko feneellaa fi sukkaara itti godhannee ala kanaan waliin ni rukutanna jechuudha. Obboloota koo egaa dhiifama baay'ee mul'achaa jiru natti fakkaata. Garuu in mul'ata jedhee tanan abdii qabaa. Haala kanaan waliin gaannaa jechuudha. Waliin rukutanna jechuudha. Haala kanaani erga haala kanaan waliin gaannee jenneen booddee egaa burtukaanarraa hojjenna waan ta'eefuyyuu burtukaana 3 cuuffee qopheeffadhee tanan jira. Akkasuma immoo burtukaana 2rraa faqaffaqee fiqiffaaqii burtukaanaa qopheeffadheen jira. Haala kanaan kubbaayyaa tokko asirii burtukaanaa qopheeffadhee itti naqadhee tanan jira. Akkasuma zayitiidha. Zayitii tokko sadaffaa itti naqadheen jira jechuudha. Egaa amma immoo kan jiru fiqiffaaqii burtukaanarraa kan faqaffaqnedha. Gogaa burtukaanarraa jechuudha. Isa qopheeffadheen jira. Isa itti naqannaa. Egaa obboloota koo baay'ee bareedaa ta'a. Chaanaalii koo subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa siniin jedha. Egaa na wajjin jiraachuu keessan laayikiin subscribe natti agarsiisaa siniin jedha obboloota koo. Akkasuma komentii barreessuudhaan egaa walitti rukutanna hunduma isaa bakka tokkotti feneellaa inqulaalii bishaan burtukaanaa fi fiqiffaaqii burtukaanaa akkasuma sukkaara zayitiidha. Walitti rukutannee erga jenneen daakuu kubbaayyaa 2 qopheeffadhee jira jechuudha. Egaa kan itti daballu immoo beeking paawudariidha. Beeking paawudarii maankaa guddaa tokkos yoo itti gootan hin dandeessu. Ani immoo maankaa guddaa otoo hin taane maankaa ishee xiqqoodhaan maankaa 2 qopheessee jechuudha obboloota koo. Haala kanaan itti naqannaa hamma kan laaxaa keessatti rukutuun nu barbaachisu jechuudha. Akkasuma harka keenyan yookaan immoo harka keenya soo jechuun harka keenya baxabaxoo osoo hin taane egaa wanta waliin gaannaa ashaboo xiqqoon itti godhe jechuudha. Hani xaamiidhaaf barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu haala kanaan achitti waliin geergan jedheen booda wanta waliin gaanne san hundumaa bakka tokkotti finnee itti naqannaa jechuudha. Haala kanaan erga naqanneen booda ani maankaa qopheeffadheen jira. Isinis wanta barbaadan qopheeffachuu dandeessu. Haala kanaan itti naqannee waliin ga'annee erga jenneen booddee egaa waan itti tolfannu kaapkeekii waan tolfannu kubbaayyaa ishee xixiqqoo fi akkasuma qodaa kaapkeekiin keessa taa'u nu barbaachisa. Haala kanaan ani qopheeffadheen jira. Kunoo qodaa isaa qodaa kaapkeekii jechuudha inni kun. Akkasuma immoo kunoo waraqanni isaa haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan hundumayyuu erga qopheeffannee booddee gamaan kadhaan yookaan wanta qopheeffanne saniif fuunee itti xixiqqeessinee itti naqna. Baay'ee hin guutuu hin barbaachisu. Yoo baay'ee guunne intini ta'a jechuudha. Yoo baay'ee guunne nu jalaa osoolee baay'ee ol dhufeetoo nu jalaa bukokuu danda'a waan ta'eef iyyuu baay'ee guutuu hin barbaachisu jechuudha. Haala kanaan qopheeffannee erga jenneen booddee egaa wanta itti toshinu keessa geechinee goona. Haala kanaan bareedaa ta'ee daqiiqaa 35 hanga 40 haala bareedaa kanaan nuuf ba'aa jechuudha. Baay'ee bareeda fi mi'aa kan ta'e egaa xaamii inqulaalii hin qabaatu. Xaamiin isaa xaamii burtukaanaa qabaata jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Ijatti yeroo ilaalaniyyuu nama hawwataa obboloota koo toshaadha. Yeroo barbaadan dhiyeessuu dandeessu. Keessumaa yeroo jiru akkasuma immoo buna danfistanii buna wajjin geessuu dandeessu. Haaluma kana keessa osoo jirru immoo egaa
kanan sinitti agarsiisaa jiru kana hin beektu hundumti keessaniyyuu jedhee tana namana kuusaa jedhama jechuudha. Haala kanaan bishaanii fi ashaboo itti godhannee akkasuma immoo qondo barbaree itti naqannee daffisnaa. Bakka tokkotti daffisnee erga jenneen booddee egaa wal wajjin inni hojjenna. Kan itti naqaa jiru kuni qondo barbaree yookaan filfila aswadii kan jedhanii waamanidha. Haala kanaaf keessa isaatii kaasna jechuudha. Xiqqooshii keessa isaa faqaffaqnee keessaa baafna foonsaa jechuudha. Yookaan immoo garaasaa keessa kan jiru faqaffaqnee erga keessaa baasneen booda egaa asitti kunoo kanaan qopheeffadhe timaatimiidha. Shunkurtii, zinjibila, nacca shunkurtii fi qaariyaas bakka tokkotti bishaan waan itti naqadheeni sin bishaan qorraas itti naqachuu hin dandeessu. Bishaan os qorraas itti naquu hin dandeessu. Gaabbolo tokko subscribe like gochuun na jajjabeessaa sinin jechuun jaaladha. Kuusaa bashamalii kan jedhamudha. Foon wajjinan hojjedha. Haala kanaan shunkurtii fi karbaxaa kan jedhamu kana walitti ni diimeffanna. Shunkurtii keenya haala bareedaadhaan erga diimeffanneen booddee gaabbolo tokko zayitiidha kanan itti naqaa jiru. Yoo sinitti mul'achuudha baate zayitiidha kanan itti naqaa jiru jechuudha. As keessatti kanan godhaa jiru zayitii. Zayitoonni fayyadamuu hin dandeessu, dhadhaa fayyadamuu hin dandeessu, akkasuma immoo zayitii noormaalii fayyadamuu hin dandeessu. Egaa zayitii ta'uu isaati barbaachisaani. Haala kanaan egaa hin bareeffannee amma xiqqoo diimatutti shunkurtii keenya hin xabbafanna jechuudha. Asitti gaabbolo tokko asitti immoo kanan qopheeffadhee hirdii, kisbaraa, filfila aswadii, kommuunii fi baharaatii mushakkal kan jedhamudha. Shunkurtii hadii fi zinjibila qaaraa bakka tokkotti hin tume jechuudha. Xiqqoo ishii akka afaan nama qabuuf qaaraa firee laman itti godhe. Akkasuma akkasitti haala kanaan shunkurtii keenya erga diimeffannee booddee gaabbolo tokko nyaanni asirratti isinitti agarsiisu kuni haala gaariidhaan waraabamuu dhiisuu danda'a. Egaanii adda kukkutee waraaba waan ta'eefiyyuu erga tokko waraabuu hin danda'u. Akkasuma silkiis immoo harka tokkoon qabadhee waraaba waan ta'eefiyyuu mijataa natti fakkaatu. Egaa obboloota koo ilaalaadha. Subscribe like nu taasisaan jedha. Haala kanatti naqannee walitti ni makna baay'isnee diimeffannee bakka shunkurtiin keenya erga diimatee itti naqnaa jechuudha. Qimamota qopheeffanne qimamii wanta mana keessaa qabdan itti fayyadamuu hin dandeessu. Dirqama kana sanis ta'uu hin qabu. Dirqama kun hundumtuu jiraachuu hin qabu jechuudha. Haaluma isinitti toleen wanta isiniif mijateen hojjetachuu dandeessu jechuudha isin. Manni akkuma gargartee amalli nama gargari fedha nyaata namaa simmoo gargariidha jechuudha. Namni kaan gubaa jaalataa, kaan immoo qabbanaa jaalataa. Timaatimiin dura isinitti agarsiisan daakee tananii haala kanaan itti naqaa jechuudha obboloota koo. Egaa asitti kuusan bishaachaa jira. Kuusan kan garaasaa keessaa baasnee kan daffisaa jirru ashaboo fi filfila aswadiidha. Bishaachaa jira jechuudha. Ibidda kana bakka biraatti haala kanaan baay'ee kan bareedu ta'ee bishaateera jechuudha. Haala kanaan baay'ee turuu hin barbaachisu. Ibidda gubbaa baay'ee yoo ture waan nu jalaa ciccituuf inni immoo dafee waan bishaatuuf dafnee irraa baasuu qabna jechuudha. Haala kanaan kan ani qopheeffadhe foonidha. Lukkuu wajjinis hojjechuu hin dandeessu. Wanta barbaaddaniin hojjechuu dandeessu. Ani garuu foonan qopheeffadhe. Foonidha duraa foon kun dura himmiseen ol kaa'ee jechuudhaan. Foon kana himmisee ergan ol kaa'een booda ammoo zim jedhee xibbis godhee duraan ol kaa'ee tanaan ammoo har'a itti fayyadamaa jira jechuudha. Firiijii keessa ol kaa'ee tanaan. Sin garuu fireeshitti fayyadamuu hin dandeessu. Wanta barbaadan hundaaqqoon kukkuttee harka keessanii mummurtanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Foonis xixiqqeessitanii jajjabeessitanii mummurtanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Garuu foon yeroo ta'u dafee kan bishaatu haala kanaan jechuudha obboloota koo. Akkasitti ashaboo keenya erga ilaallanne wanta hundumayyuu sirreeffanneen booda egaa ashaboo amma itti naqaasiniin hin jedhu amma fedha keessanii baay'ee haala kanaan bishaatee jira jechuudha. Kuusan kiyya baay'ee bishaateera ammayyuu na jalaayi garuu in ta'a rakkina hin qabu. Egaa asitti immoo bashamal kan jedhamu qopheeffannaa. Haala kanaan bishaan qopheeffadhee ani waananii aannan fireeshii waan hin qabneef aannan daakuudha kanan itti naqadhee jechuudha obboloota koo.
aannan daakuu maankaa san sadiin itti naqee bishaan haala kanaan kubbaayyaadhaan itti naqadhee kubbaayyaa sadii itti naqee jechuudha. Kubbaayyaadhuma kubbaayyaa kaabii tokko jechuudha. Egaa daakuu ani isa kanan qophaa'an bitamee jira mana waan ta'eef hin qopheessine. Isin immoo qopheessuu barbaaddan daakuu fal'aana lamaa fi akkasuma dhadhaa yookaan zibdaa jedhamu sanii filfila aswadii kana kanatti gootanii qopheessuu hin dandeessu jechuudha manatti. Ani amma waanan kana qopheessuuf aannan itti godha akkasuma imbeettuu jedhee tanan yaadaa jibunii akkasuma immoo kireemii itti godhee tanan bakka tokkotti daffisaa jechuudha. Kanadha kan barbaadan xaqqabamuu hin dandeessu. Inni kun jibun kiraaf kan jedhamudha. Inni kan barbaadan jibunii qarshaa manaan xaqqabamuu dandeessu. Haala kanaan immoo kireemii isaas haala kanaan itti naqee tanan waliin daffisaa jechuudha. Dhumarratti wal wajjiniin ilaalla. YouTube kana subscribe, like, comment barreessuu hin dagatinaa na jajjabeessa obboloota koo. Egaa walaa jajjabeessuun isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee itti dadhabnee hojjenna dhugaa dubbachuudha fi asumatti kanayyuu viidiyoo kana waraabuun baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuudha. Harka tokkoon hojjechaa harka tokko waraabuun haala kanaan waliin ga'anna. Ibidda irratti harki keenya irraa dhaabachuun qabu waan nu jalaa goggolatuuf yookaan immoo waan shaggaa nuuf hin taaneef iyyuu akkas haala kanaan bareedaa ta'e nuuf daffee jira furdatee jira jechuudha. Daakuudhaan yeroo hojjettan daakuu fi dhadhaa walitti himmistanii xiqqoo yeroo diimachuu barbaade kan aannan fireesh yookaan immoo aannan baxaxaxanii itti naxxanii jechuudha obboloota koo. Egaa hundi keessanii ni beektu kan hin beekne jiraachuu danda'a jedhee tanan amanaa jechuudha. Haala kanaan erga waliin ga'attanii jettanii egaa daffeeraa bishaateeraa baay'ee bareedaa ta'eera baay'ee bareeda jechuudha. Haala kanaan baay'ees qallaa baay'ees immoo furdaa ta'uu hin qabu jechuudha. Gubbaarratti waan namaaf hin naqamneef booda baay'ee qallistanii dhiisuu hin qabdanii baay'ees immoo furdistanii too dhiisuu hin qabdanii jechuudha obboloota koo. Egaa haala kanaan wanta itti hojjetannu qopheeffannee haala kanaan jala isaatti naqanneerraa erga jala isaatti naqanneen booddee kan affeellee lafa godhanne fuunee too irra darddarannaa jechuudha. Wanta akkasitti haala xiqqoo ishee irraa qannasnee ergatti naqnee akkasitti erga dardarreen booda foon qopheeffanne san keessaatti naqnaa jechuudha. Akkasitti haala kanaan haala baay'ee bareedaa fi baay'ee mi'aawaa ta'a jechuudha. Baay'ee ni jaalatu warri mana kanaayii akkasitti keessatti erga naqanneen booddee hunda isaa naqannee wal qixxeeffannaa erga wal qixxeeffanneen booddee egaa kireemii hambifannee irraa afisan itti naqannee wal irratti hojjetannaa jechuudha. Egaa itti fufaa ilaalaa isiniin jedha. Subscribe, like, comment barreessuu hin dagatinaa. Na bukkee dhaabadhaa. Haala kanaan kan hafisan hunduma isaa irratti naqannee baay'ee bareedaa fi mi'aawaa ta'a jechuudha. Baay'ee egaa wanta hundumaa akkasitti mokoroonsa akkasitti hojjechuun hin danda'ama. Wanta baay'ee dinnicha hojjechuun hin danda'ama. Waan dinnichaa fi akkasuma immoo wantoota garaagaraa kana walitti kuduraa kan jedhamee xabbasnee haala kanaas gubbaatti hojjechuu hin dandeenya. Egaa akkasitti erga wal qixxeeffanneen booddee baay'ee bareedaadha baay'ee mi'aa. Egaa kun mozoreellaadha. Mozoreellaa hundumti keessaniyyuu ni beektu jedhee tanan amanaa. Haala kanaan gubbaarratti firfirfannaa jechuudha. Erga wal qixxeeffanneen booddee egaa waan keessatti diimeffannu keessa kaawwannaa jechuudha. Ilaalaa haala kanaan baay'ee bareedaadha. Haala kanaan baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Egaa obboloota koo haala kanaan baay'ee bareedaa ta'e diimatee nu ba'ee jira. Egaa hojjedhaa isiniin jechuun jaaladha. Subscribe, like gochuun dagatinaa galatoomaa isiniin jedha baay'ee.